argata hawaasuma waliin buusu taate jechuudha hawaasa wal jaalatee waliin jiru dhiirti waliin teesseetu waliin haasa'u jiran kun gufuu waa takkatti ta'uu hin dandeessan jechuudha ni galle miiraan yoo namni akkanatti ka'e kan akkanaati ilaa mootummaan baatee wal galaafattu biyyi wal galaafatti Wentee fi Oromoo Musliima waliin buusu taate laaftu namoo kanaan miti yoo seerri jiraate seerumaan yoo baase yoo hin baane namu gadi bee baanziilaa fi muka gurrata gaafas qabsooytan isinis billaa keessan gurrattanii hin argitaniiyye warri waan kanan balaaleeffan inshaallah hin argitan biiznillah waa takkuma ammoo maan jennu inshaallah maan jennu sani akkasi inshaallah kana jenna jirtan yaasin assalaamu alaikum jamaa isiniif dhagahama maal jettan Dhagahama ustaas. maal jirtu alhamdulillah hin jirra naga jiraattan haa takkamaa wallahi waan baay'ee tokko nama dhibu jarri ka deemaniin ka mootummaa kana dalageen jedhinaa jiran wattakka manni mootummaatii miti jira penxoocheno phenxe malee wattakka kiristaanochi jechuufi malee amaaraa miti shanii miti kiristaana dhiifama naam narratti qabee kanuma namni gaafa waan tokko gochuu dadhabee waanuma danda'u godha dalagaan gadhee akkanuma hattuun dhokatteetuma nama hatti kana ammoo wanni nuti godhuu qabnu silaa ima iyyinaa nuti iyyineetuma cal'ifnaa waan kana ka'ee irratti hojjetuu qabu warra majlisaati majlisni naannoo shaggar dheengadduma abdii fudhatee gamoo magaalaa shaggarii fi maallaqa sassaabaa turan abdii faa wajjiin har'a garuu majlisni yoo akka waan kanan sakattaane mootummaadhaan harka waliin naqatanii abdiin amma osoo dhibamee jiru osoo akkatti miidhamee jiru yoo kiristaanummaa kamiidhu taate ragaa tokkoon alatti jiru osoo inni badii tokko hin qabne haala kanaan irratti raawwatamuun warri majlisaa callisuu hin qabu wanni nuti goonu yoo jiraate wanni nuti dubbannullee yoo jiraate warri biyya keessatiif biyya alallee haga tokko nama of duraa qabna jennee yaanna yoo abbaa gaarii qabaanne abbaa nu dubbatu qabaan waan kana majlisni irratti dubbachuu majlisni sakatta'u eessumattu wanni bahu hin jiru waan biraatu soqanii baasaa jiranii nima baasaa jiranii ka biraatu kunis bahuu qaba lubbuu namaati irratti wanni adeemsifamaa jiru kuni akkana taanaan eenyu wal dhiisa nagaan Itoophiyaa keessa abdoon umrii guutuu Nabi Muhammadiin arrabseetuma jiraachaa hin jiru Itoophiyaa tana keessa magaalaa tana keessa jiraachaa hin jiru nuti akka isaaniitii miti harkaan dhedheerannu nama dhagaa afaan nu kaa'e warri amma seentan jiran keenya eenyu maal jettanii maal isa maqaan isii dini maal jedhanii waan naqan kana Ustaz hasidii maal jedhamti asidii so isa san irratti dhangalaasan irratti naqanii jechuudha so akkasii naqamuun naman deebtu wayye bitadhaa isin Baafachuu taanaan ustaas amma afaan wal kenne baafachuu taanaan nuti fudhatti isaa waa tapha nutti hin fudhattu. Nuti garuu waan nu daangessuuf haatu jira. Akka kan jedhaa rabbii akkuma keenya loonii nama akkasitti daangeessa gabbaadhaa wal galuuf. Wallaahi. zayitii Yaasin neetwoorkiin kan hojjetaa networking jiru kan jiru abiifi. yaasin Neetwoorkiin kan jiru. cal jenneetuma jeenye Jaa'ima baatirii asiidhiyaa dhiifamuu hin qabu networking keessatti kan warri jiru biyya yaasinu akkuma amma yaasin jedhe warri gareen majlisaa waan kana irratti hojjetamuu qabu ustaas dhugaa rabbi akkamitti namni nama jiraa jiru jiraatu irratti yeroo qaama akkana miidhaa namarraa hin gahu waan baay'ee nama wallaahi bakka ilaaluun nama sodaachisa.
shabaka yaasin sirriitti na fakkaata. Assalamu alaikum warahmatullah. Shabaka Yaasin sirrii. jirtu naguma Jira jira. Akkasitti inshallah nulillee Sanuma baatirii asiid jedhanii jira keenya baatirii asiidii baatiriidha sana sanitti aanni godhani. Inshallah Rabbu rabbi isa baraare namni jiru woo maarka Itoophiyaa sanatti jaalala nuti uummata tokkotti soba gartee abadan wamaa tukhfii suduuruhum akbar wallaphee isaan dhaggeeffatanii turre guddoo jarana kana godhuun naman dhibdu abumaazuun dhibdu anis nan dhibdu isin illee dhibdu ammoo kuni bu'aa takka hin qabu wal galaafatu kanu atakka eenyu dadha no majlisa eeguun nurraan barbaachisu majlisni dirqama waan isaa baate baatu namni kun hin beekama taanaan kan isaa carraan isaa kana ta'uu qaba. Kana dura Oromummaa yeroo jarri harkatti ajjeesan majlisa harkatti dhiifne federaala harkatti akkas dhiifne irraa hin ga'a qaamni seeraa dirqama kana isa baate baatu baachuu baatu garuu namni sun hin beekama taanaan nuti tarkaanfii irratti fudhanna. Nuti islaamummaadhaaf lubbuu keenya kennina. Foon keenya dhiisaatii lubbuu keenya kennina. Abdii foon isaa ta'u inti isaan luqqa'e garuu lubbuu keenya kennina immoo. absolutely shakkiin qabdu baasan jarri baasuu baatan kanuma ustaadha akkuma Ahmad jedhe ustaadha wanni biraa tokko hin jiru. Waliin dhaabbannee wal dhageenye wal dhaggeeffannee guma baachuudha wanni biraa hin jiru. Eeggataa wallee dadhabni mootummaanis akkana nuu godhi jennee iyyaa ooluu hin dandeenye. Wallahi yeroo hunda boo'uun kun nu baasaa hin jiru. akkasi ajaa'iba biyyuma ofiitii sabuma ofiitii saba ofii sabuma ofii fira dhorka mootummaan biyyaa bulchu nutis wal bulchina inshallah nanaa duubatu ما مجلمنيس مي قود اسامي نما دالا بركنا مي مجلمنيس قود اني باتو مسلم ما يولي وان برادا دمنا كما ياسين قادتن بقى mootummaan taragaa qabduu hin baasu jira keenya mootummaan duuma lakkaa waa takka mootummaan waan ragaa qabduu ka beeku waa takka hin godhu bira kutaata mootummaa maal isa galcha waan dantaa keessaa qabu malee aatis numa baatu tokko si gube si gubu si ajjeesu ma ajjeesu akkasi ka harki wal dhiqa jedhanii faragaa fa'ataduu bimisli ma atadaa alaykum mate ايوه akkasumalee nun baasu ustaadha akkasumalee yeroo hunda teenyee baloo kana ta'ee baloo kana godhe hunda wallahi kiristaanummaan jaalala kiristaanni jaalala nama si jibbe nama si dhiyees kanniif eenyu akkas jedhe kijiba kiristaana kamtu wangeela dalaga maali silaa kiristaanii wangeela dalage abiyyiin kiristaanaa miti afitu jiru maali fannoon kiristaanaa miti maal jechuudha durii kaaftee ilaa ammaa adana wanti addunyaa kanarra dhaabu wanti dhiiga namaa gadi naqu jaratti malee eenyu jira takka keessattuu isin biyya keenyaa kun bineensaa olii mul'attee namatti hin deemtu dukkana keessa deemte namni dhiirri ifa ba'ee silaa namatti dubbata kun jaamaadha ijallee hin qabdu homaallee gochuu hin dandeessu inshallah dukkana immoo dukkanumaan ofirraa dorgan akkuma kaan dukkana keessa dhaabatee wali waa balleessu hamaara konto kan jiru waa balleessuu ta'a namni waa balleessuu hin dadhabu ustaadha waa tolchuu dadhaba malee inshallah
يدوقوا عليكم ساعة ما إن شاء الله أبشروا أتك بإذن الله يقولها فيه دعوة تقفوا نمدا أورا قفوا تونجر قبائتهم أو في بنزيلا في أسيدي قبائة فتاة دي منامي ما تسنجيتو السلام عليكم من صومت مال صوم هل كان نبراي هل كان ولك على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله ورمون تنم تدور اللي بلسمان والأور كتبر ورابني what's going on سعودي جرتو الحمد لله. كم يا أبو معز نقار أجرتو سنة كم؟ نجا الحمد لله ياو كران كانوا ما وني وندو ياو داندي مرة ديما رفر ديما أكاسم namoonni tokko tokko baay'ee waanuma akkanumatti salphamatti qoosamatti as geenne fi as dhufne se'uu mala warri haqaa bakka hundatti mirgi isaanii numa sarbamaa qaamni isaaniis numa miidhama lubbuun isaaniillee hedduu isaanii ni dabre ni darbamas kuni waan beekamaadha jechuu akka waliigalaatti takkaa garuu gufuu fi gufaanni shirri hawaasa dhugaa diduu barbaaduutiin xaxamuu takka dhugaa daangessee dhugaan hawaasa bira akka hin geenne dhorkuu hin dandeenye haqiqaan jiru isa kana jechuudha shirri isaan jireenya isaanii dhiisanii itti deebi'anii xaxanii har'a immoo obboleessa keenya irratti raawwatan meebi waan haaraa isiniif fakkaachuu danda'a kun waanuma kaleessa darbe ergamoonni hundi warri miidhaman sun qaamuma isaan keessatti dhalatanii fi irraa dhalataniin kan isaan miidhamaa turan malee diinota biyya biraatiin miti kunis sababa hanqina maayindiseetiin isaanii sirrii hin jirree fi obboleessa isaanii kan waliin dhalatan kayoo ilaalchi isaaniis garagara ta'e walii danda'anii silaa waliin jiraachuu danda'an akkana gochuun kufaatii gama amantaatiin illee beekumsoomaa dhabuu isaanii agarsiisa lammaffaa immoo namooma dhabuu agarsiisa haqiqaan jiru isa kana akka waliigalaatti akkuma qabsaan oromoo jedhe beektaa qabsoon itti fufa qabsaan immoo ni kufa namni gaafa waa eegalu bakka sana dhaabbata achitti fufi mitaattan yoo jiraachuu sun taane du'uun yoo taate waan an qabadhe yoo ilma qabadhe ilma kiyyatu qabatee obboleessa qabadhe obboleessa kiyyatu qabatee kaayyootti yagalmaan ga'a takka islaamni waan irratti tuqame hunda irratti jabaachuu daran itti xiyyeeffatee hojjechuu fi kaayyoo sanitti milkaa'uu malee kisaaruun hin jirtu dhiiroo wanni beekamuu qabu isa kana jechuudha haasawaa dheeraan qabu ammaaf ijoolleen naannawa finfinnee jirta yoo jiraatan yaa dhaqaatii qaamaan ilaala wanni raawwatame egaa waan ijji keessan hundi argu waan ibsuun isaallee nama dhibu nama rakkisu waan ilma namaa akka isaa irratti hin raawwata jedhamee hin yaadamnee fi hin yaalamne isin eegalee waan akkasiiti akka waliigalaatti egaa yaa'u sanumarraa dubbataa jirtan. Akkam jirtu nagaa keessanii ustaas hundi keessanii nagaa ifa mallee jiraamiti namni waanuma namatti dhaga'ame dubbata dhugaa dubbachuuf taanaan abdiin kana ta'uu kootti ani baay'een gadda akka nama tokkotti nama akka kooti waan ta'eef jechuudha inni lammataa immoo jiraamitiire wantichi eessarraa akka ka'e maalirraan akka ka'e edda adda baafatameen boodatti gara ermijaa fudhachuutti illee yoo deemame jiraamiti namoonni tokko tokko namni hundumtiyyuu akka keessanitti miti kan yaadu ustaaz mikinaatu namoonni baay'een ijoolleen baay'een musliimni fi kiristaanni waliin hojjetu namoonni baay'een fageessanii hin yaadanii maal akka godhameef illee yeroo baay'ee abdiin waa'ee amantii pheenxee irraa dubbata waan ta'eef pheenxeen kana godhee yookiin immoo yeroo baay'ee ustaaza Bommaas amantii pheenxee irraa dubbata isaan kana godhanii deemuu osoo hin taane jalqabatti rabbii abdii nuuf haa fayyisu warri biyyattan qaamaan dhaxxanii biratti argamu dhuma isaa immoo maalirraan akka ka'eef eenyu akka irratti raawwate idda qabatamaan argametti namni sun ifaan ifatti ermijaan karaa seeraanis ta'ee karaa gama amantiin illee irratti akka fudhatamu ani abdiin qaba wanti maaf obboleessa kiyya yoo hin ta'in dabarsee kennuudhaan wanti duubatti na deebisu hin jiru. Garuu asirratti immoo miskiinonni baay'eetu jiru.
jiru mitiire warri waa'ee amantii irrattis maal akka ta'e gandaanis warri waliin qoonnee warroonni akkas akkasii osoo jiraanuu warri yakka hojjetan taa'anii miskiinonni wal miidhu isinii galee yeroo akkasitti nuti asirratti dubbannee wanta godhamu kiristaanota akkana godhe islaamatu nama ajjeese musliima kiristaanota akkas godhean warra miskiinatu miidhama isinii galee ustaas isinii hubachiistanii yookiin immoo wantichi qabatamaadhaan eenyu akkarratti godhe maaf aniifam isin wal beekna ani yoo raawwadhe ana adabbii ko ani mataatti fudhachuun qaba malee miskiinni ana duuba jiru fudhachuu hin qabu. Sinigale እና waan kana sirriitti hubachiistanii dubbicha immoo adda baafamee mana hundarratti otoo deemtanii ilaaltanii asitti amma tasgabbiidhaan taa'amee haasa'amaa jira namoota gugurdaa nama yaada qabutu nama barnootaaf fagaate haasa'amanoota tokko tokko otoo deemtanii argitanii wanta baay'ee jedhamaara wanta baay'ee godhamaa jira jechuudha. So akka akkas hin taane akka dubbii ijoollee Saa'od Arabiyaa turanii walirratti raawwachaa turanii Arsii fi Walloof Arargeef sana akka hin taane dubbichi bilis ustaas ijoollee hubachiisaa haala amma tasgabbiin rabbiin wanti isaa godhamu baraare godhadhuudha. yani Yaa. wanti gama dame amantiiti yoo wanti waan fokkottu waan yakkii Bexaam akkas waan fokkottu wanti qaama tokko irraa gara amantiitti lallabuu irraa taate kan ammoo waan tiktook irratti taate miti waan biyya seerri keessa jiru taate biyya keessa taate hin qoratamti boru koo deemti gara fokkottu yaa